ujoollee shamaraatii fi ujoollee dhiiraallee haga tokko isinuma fayyada. Manni biyya Arabaa jiru kun hedduu garaa nama nyaatanii. Ujoollee shamaraa biyya Arabaa dalaydu ka mana Arabaa keessatti umriin kee dhumee humna kee fixattee haga garii isii sammuunuu maraattee namummaa keessaa baatu haga geette takkaaf wanni ani isiniif dhaabti. Wayta biyya Arabaa jirtan kanatti ijoolleen shamara wallaahi nasiihaa lakum uf quban qabdan isin. Nyaanni ka nyaattu foonii halkanii guyyaa dujaaja nyaataa ruuzaa kana nyaataa jireenyi sitti tolee TikTok irraa gadi hin buutu jireenyi keessanuma sitti fakkaata. Wayta gadi buute abbaa kanaa namni isin hin jiru. Wallaahi wabillaahi abbaa kanaa osoo ati abbaa feetee waa gootaa miti. Osoo ati wayta biyya alaa jirtu san jalarraa kaaftee haga gubbaa warqii nama uffifte. Gaafa ati galtee tiniin jette namni ebeluun kenna wayta biyya alaa jiru kana nuu godhe mana akkanaa naa ijaaree uffata akkanaa naa bite jedhee namni tokko kasi galatoonfatu hin jiru. Dhiiras tahee dubartis tahee ta'ati kiisaa qabdu qofa si fuudhuuf deeman. Waytuma galteeyyuu yoo kiisatti waa si hafan haga ta kiisaa san sirraa fuudhaniif cinqama namni amani kana. Furadha haga ta kiisatti si hafte san sirraa fudhatuuf haga san sirraa fixaniif sitti cinqaman malee lakki mucaan kun duraanuu nu qarqaaraa ture. Wayta biyya alaa jiru akkana nu godhee akkanatti nu ijaaree natti fuudhee kana naa godhee uffata kana naa bite wanni takkan jiran. Dhageetaami namni si galatoonfatu hin jiru. Yoom uf dhaqqabuu qabda har'a osoo ala jirtu osoo biyya alaa jirtu uf dhaqqabii uf bira dhaabadhu ufii keetii ufitti yaadi ufii waa godhe yookaan obboleessa kiyya waa naa godha haadhatu waa naa godha abbatu waa naa godha wanni takkan jiru. Gaafa galte namni wayta namaa waa kennitu baraa nama waan qabatamaa waan arge isinitti hima ganaa ta'an isinitti himutti tarammoo wayta namaa waa kennitu hin dhageettaa miti waan ati ufii akkasitti kumaatamaan hambifattee namaa waa kennitu sitti fakkaata. Namni biyya keessa jiru kun hedduu gidee sitti buhalle wayta tama biyya alaa jirtu kama nyaatee dhugee gammachuu keessa jiru kana sitti wayta himu bar akka waan ruuhiin tuni keessaa baate akka waan nafseen keessaa baate ebeluullee hin dhukkubaa ebeluun kenna akkana tahee waan nyaatu hin qabu waan keessa buluun qabu cinqaa miti sitti cinqama booya ufii inni asii kolfee xibsi bashaklaa kana malee nyaatu. Ati achi warri kiyya rakkatan jettee halkanii guyyaa hirriba malee bulta. Waan dura biyya Arabaatti yoo isinii deebi anama wayta amma Liibii kana isinii waraabaa jiru Shaashamanneedha. Bakka nama jiru kuni Shaashamannee isinii waraabaa jira. Yoo asiin karaa makiinaa kana gubbarra gadi baatu Shaashamannee kanatti illee asiin hadaamaa kana naaziriitii hadaamaa kana keessa yoo deemtu dubartii barandaa teettee buna gurgurtu agarta. Hin dhageettanii miti dubartii buna gurgurte asitti Shaashamannee kana karaa gubbarra asiin guutuu buna gurgurti karaa gubbarra teettee buna gurgurti. Akka tasaa carraa argattee bira teettee yoo haasofsiiftu eessaa galteeti ani bar Dubaayii waggaa 5 hagana taa'ee gale ati yoo ani Suudii waggaa 6-7 taa'ee gale xayyib Suudii waggaa 6-7 teettee ka galte asitti buna kunoo birrii 5 birrii haganaan gurgurti ji'atti yoo xiqqaatte wanni isiin argattu birrii 1000 takka yookaan 2000 yoo guddatte mana kiraa kafaltee sunuu nyaattee irraa naftu. Kana wajjin durriyyeen kun asiin taa'ee dubartii bira nama 5-6 taa'ee haasofsiisa. Galgala kanumatu fuudhee taraan buna gurgurti daalachootee bar bifa ilma namaa fixattee waggaa 10 Suudii teettee bifa ilma namaa fixattee as teettee buna gurgurti. Kuni marti maal irraa ka'a garaasi nyaatte haala jaraa yoo agartu sanuu abbaan barbaade kun barandaa jalaa ari'aa ka'e asii jedhaanii akka sare xiqqeessaa isii akkasitti teettee buna gurgurtu yoo agarte yoo osoo biyya keessatti gaafa awwalarraa kana dalayde silleen aarsu sittilleen ulfaatu yoo isii waggaa 10 waggaa 9 8 riyaala 2000 dirhama 2000 1500 ji'atti birri Itoophiyaa 20 30 dalagaa dhayte har'a asitti deebitee ka shilingii takkan qabne bifa ufii fixattee umrii fixatte tokkoffaa umriin isii irraa tare heerumtee ilman qabdu ijaarattee mana qabdu heerumtee bultiin ijaaran birriin qabdu bifan qabdu umriin irraa deeme isii daalachootee akkanatti buna shilingii fi birrii takka 2-5 gurgurtu yoo agartu hedduu garaasi nyaata hedduu qalbii si cabsallee. Kanaaf namni biyya alaa teettee ani gaafa gale warri kiyya akkana naa godhanii qilee kanaa na baasanii qilee kana na seensisanii waan barbaade warri kiyya naa godhaa namni jettu ijoolleen shamara
birrii teessanitti hin taphatinaa jedha birrii teessan qabadha